guyyaa itti aantu dammoo uhudii tinsaa inni kabajne wayin dammoo guyyaa sadi booda deebi'ee ka'ee jedhama jechuudha. Deebi'ee ka'uu isaa irratti garuu dubbisee argitanyaa ta'uu baadhutulee akka nama gaafadhi namarra na himametti jechuun guyyaa sadi booda walga'ii jaratti barsiisee irratti argamee jarri amanuu dinnaan bakka harki isaa itti waraannamee fi miilli isaa kan muka sana irratti fannifame milkitatti mul'isaa ture jedhama. Wanti sun hagam akka mul'ama sana mirgitanya Yesuus Kiristoos hin fannifamne jiruuf tokko ibsanii barbaadetti. Oke, sanis si ibsa, waan si ibsuuf sirrii dhaggeeffadhu laali. Yesuus bartoonni isaa Yesuus bartoota 12 qaba. Bartoota Yesuus 12 qabu keessaa akka fakkeenyatti dhaggeeffadhu. Phexrostu jira, Andriiwtu jira, Jaamsitu jira, Joontu jira, Filiphisiyoos jira, Baatroomewoos jira, Maatewoos jira, Toomaas jira, Jaamsitu jira, Simoontu jira, Yuudatu jira, Teediyoostu jira, Yuudaas Iskariyoot jira. Dhaggeeffadhu 12. Okay? Gaafiin guddaan bakka tana jirti amma dhaggeeffadhu sirriitti. Barattoonni Yesuus isaanuu 12 miti. Eewoo kan fannifame Yesuus ta'e. Yesuus gaafa du'aa ka'e jedhame nama godhu tokko bicha mul'ate. Tokkichi sun eessa dhaqe? Tokko eessa keessaa dhaqe? Laali. Yesuus fannifame yoo jenne barattoonni Yesuus barattoota 12 qaba. 12 keessa tokko hin jiru yeroo Yesuus deebi'u. 11 deebite jechuudha. 11 sun eenyu fa'aa kan jedhu maqaa isaaniis himee jira. Fakkeenyaaf Yesuus laali. Mee wangeela ammallee keeyyatu kana si dubbisaa laali sirriitti fakkeenyaaf keeyyatuma amma Maatewos si dubbisaa laali. Maatewos 26 lakkoofsa 23 irratti maal jedha? Inni immoo deebisee laali sirriitti. Inni immoo deebisee inni ana wajjin harka kaa'ee qodaa ittootti cuuphee dabarsee na kennuuf jira. Ilmi namaa illee akkuma waa'ee isaaf caaffametti du'uuf hin dhaqa. Garuu jedhe. Garuu namicha ilmi namaa harka isaatiin dabarfamee kennamuuf sanaaf wayyoo jedhe. Maaltu isa ta'uuf deema? Yesuus yoo du'uudhaaf deeme yoo walumaa yoo du'uudhaaf dhufe namni isa dabarsee kennu kun galatoonfamuu qaba. Nama du'aayii nama barkeeffamaa ta'uu qaba malee nama digniinni itti kenname ta'uu hin qabu. Okay? Namichi sun utuu hin dhalanne ta'e isaaf hin wayya ture. Maaltu isa mudatuuf deema? 25 Yihuudaan inni dabarsee isa kennuuf jedhes deebisee ana miti kaa barsiisaa jedheen inni immoo atumtuu jette kaa ittiin jedhe eenyu situ dabarsee na kenna jedheen garuu ati osoo uumamuu baattee jedheen maaltu isatti ta'uuf deema kan jedhuuf asitti Yohaannis 17 irratti sirriitti ilaali. Yesuus wangeela 17 Yohaannis 17 irratti waan jedhee dubbate bartoota erga kadhate booddee ammas ani si'achi biyya lafatti hin argamuu jedhe sa'aatii kanarraa kaasee. Isaan garuu biyya lafaa keessa jiraatu bartoonni isaa. Ani immoo gara keenan dhufaa jedheen yeroo Waaqayyoon kadhate. Yesuus gara deemuuf Waaqayyoon kadhate, gara Waaqayyoo deemuuf Rabbiin kadhate malee gara fannoo deemuuf miti. Yaa abbaa qulqulluu jedheen abbaadhaan akkuma nuyi tokko taane warri ati anaaf kennite tokko akka ta'aniif maqaa keetiin isaan eegi jedhee kadhannaa isaaniif kadhate. Takka lakkoofsa 12 irratti ilaali. Hamma ani isaan bira turetti jedha laali Yesuus eessa ture? Hamma ani isaan bira turetti eessa deemee deebi'e gara abbaa deemaa jedhe gara abbaa irraa yeroo deebi'u maal jedheen hamma ani isaan bira turetti humna maqaa keetii isatti anaaf kenniteen isaan nan eege waan hamatti isaan eegeera dubbiin macaafaa akka raawwatamuufis jedhe isaan keessaa ilma badiisaa malee jedhe eenyutu badee namni tokko badee jira ilma isaan keessaa ilmi badiisaa immoo akka macaafaatitti eenyuun beekame ati eenyu akka macaafaatitti barattoota Yesuus keessaa Yihuudaadha. Yihuudaadha inni immoo kan Yesuus Kiristoos gane. Kanaafuu inni Yesuus gara Waaqayyoo deemee yeroo Waaqayyo biraa deemu yeroo Yesuus deemu namni tokko badee jira jechuudha. Kanaafuu tokkichi badee immoo Yihuudaadha. Okay? Ragaan kanaa maali jennaan wangeela Maarqos irratti ilaali. Maarqos boqonnaa 16 irratti ilaali. Ergasii immoo Yesuus bartoota 11 ilaali sirriitti. Maarqos 16 irratti. Ergasii immoo Yesuus bartoota 11 warra maaddiitti ta'anitti mul'ate. Tokko keessaa badee jira kaalaali. Asitti Yihuudaan bartoonni Yesuus waliigala 12 ture. Asitti Yesuus Waaqayyoon kadhatee Maatewos irratti akka bakka isaa namni tokko du'u itti himee jira akka namni dabarsu kun osoo dhalatuu baate jedhe. Yohaannis irratti illee Yesuus gara Waaqayyoo deemee yeroo deebi'u tokko keessaa badee jira. Okay? Amma ammoo Yesuus wangeela Maarqos boqonnaa 16 irratti maal jedhaa? Ergasii immoo Yesuus bartoota 11 warra maaddii ta'anitti mul'ate jedha. Bartoota meeqatti? 11tti. 12 isaanii tokko keessaa badee jira jechuudha. Tokkotti nyaatame jechuudha. Kanaaf Yesuus sun ta'in bartoota Yesuus keessaa tokko badee jira jechuudha. Warri isa du'aa ka'e kana argan yommuu isatti himan
waan bartoonni kun hin amananiif amantii dhabina isaaniitiin fi mata jabina isaaniitiin dheekkame. Inni gara biyya lafaa hunduma dhaqaa uumama hundumattis wangeela lallabaa isaanii jedha. Itti fufna ammas wangeelli Luqaas boqonnaa 24 irratti ilaali. 24 sii gara gaafii reefati kaafteef deebiin asira. Jarreen lamaan kana utuu himaa jiranii Yesuus ofii isaa isaan gidduu dhaabbatee osoo himaa jiranii. Isaan garuu ekeraa waan argan itti fakkaate. Ekeraa jechuun namni yoo du'aa ka'e ekeraa taa'ee barsiisee ture Yesuus barnoota isaa keessatti itti dhufna san. Na'anii sodaatanii inni immoo maaliif yaadaan rakkattan? Mamnis maaliif garaa keessan keessa ka'a? Harka koo fi miila koo ilaalaa jedheen. Maaliif ekeraa yoo ta'e ekeraan harkaa fi miila hin qabu kaa? Okay? Yesuus du'aa ka'ee akka hin jenneef ekeraadha akka hin jenneef kunooti akka nama du'e hin ta'in nutti himaa jira. Harka koo fi miila koo ilaalaa. Ana mataa kooti mee qaqqabaana ilaalaa jedheen. Ekeraan foonii fi lafee hin qabu jedheen. Osoo Yesuus du'ee du'aa ka'e sila foon hin qabu jedheen. Ani garuu akkan qabu in argituu jedheen. Kanaafuu Yesuus hin duune jechuudha kan nutti himaa jiru. Itti fufee ilaali. Yeroo kana jedhettis harka isaa fi miila isaa isaan agarsiisee kaafteef. Isaan gammaduudhaaf raajeffachuu irraa kan ka'e amma iyyuu amanuu dadhabnaan waan nyaatamu tokko asii qabduu jedheen. Maaliif akka ekeraadha yookaan du'aa ka'e akka hin jenneef dirqama nyaatee mirkaneessuu qabu inni biraa qabxiin biraa. Kana irratti isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kennaniif inni fuudhee isaan fuula duratti hin nyaatee jedha. Osoo ekeraa ta'e hin nyaatu. Maal agarsiisee jechuudha? Yesuus du'ee du'aa ka'uu dhabuusaa agarsiisee jechuudha. Si galaani maaliif jennaani? Maatoos 22 irratti Yesuus garuu deebisee caafata qulqullaa'aa humna Waaqayyoo waan hin beekneef irraa kaattanii du'aa ka'utti jedheen akka ergamtoota Waaqayyoo warra Waaqa keessaa ta'u warri Waaqa keessaa maal ta'an jechuudha? Hafuura jechuudha foon hin qaban. Okay? Ta'u malee hin fuudhamanii hin heerumanis jedheen. Warri Waaqa keessaa maal jedheen akka malaayikaa ta'ani. Yesuus garuu gaafa du'aa ka'uu san ekeraa yookaan akka malaayikaa hin taane foon qaba. Du'aa ka'e akka hin jenneef jechuudha. Itti fufna ammas Qorontoos irratti ilaalla amma. Qorontoos irratti maal jedhaa? Qorontoos irratti ilaali. Qorontoos boqonnaa 15 lakkoofsa 50 irratti obboloota koo Phaawulos waan jedhe namni foonii fi dhiigaan mootummaa Waaqayyootti galu yookiis wanti badu wanta hin banne keessatti hirmaachuu akka hin dandeenye isinitti himaa jedha. Dhaggeeffadhu sirriitti. Akkamitti Yesuus mootummaa Waaqayyoo keessatti hafuura ta'ee gale jenna reenu amma. Foonii mootummaa Waaqayyootti dhaaluu hin danda'u namni. Akkamitti dhaali? Okay? Laali sirriitti. Kuni kaatee argaa jirtu kuni seera Lewwotaa keessatti yoo deemnee ilaalle maaliif reefu Yohaannis irratti Yesuus kan dabarsee kenne seexaana fi warroottan amanan yoo ta'u sitti mee jira. Kuni seera kamigaa seerri Yesuus ittiin fannifame seera eenyuti? Seerri akkasii seera Yihuudaa keessa hin jiru, seera Musee keessa hin jiru, seera kana duraa nabiyyiin tokkollee waan akkasii hin barsiifne. Seera Lewwotaa yoo ilaalle fakkeenyaaf Lewwota boqonnaa 7 irratti aarsaan laal sababii akkaatiif dhiyaatu dhaggeeffadhu sirriitti. Hunduma irra qulqulluu waan ta'eef seerri inni ittiin dhiyaatu kanatti fufee jira jedhee Waaqayyo seera Museef kenne. Aarsaan sababii akkaatiif dhiyeeffamu iddoo qalmi gubamu itti qalamutti haa qalamu. Yesuus eessatti qalame eessatti aarsaa godhame. Tasumallee waliin fakkaatu jechuudha. Yoo aarsaa ta'uu dhufe yookaan seera Musee faccamuu dhufe yoo jenne tasumallee waliin fakkaanne. Dhiigni isaas iddoo aarsaatti naanneffamee haa facaafamu jedhe. Eenyu facaase? Mormi isaa jedha laal hundinuu haa dhiyeeffamu. Isa aarsaan dhiyaate sana irraa coomni duboo isaa moorri mi'a garaatti uffisu. Kaleen lamaan moorri isaan irra jiru inni mudhii irraa moorri turuu inni kalee wajjin ba'us haa dhiyeeffamu jedhe. Kuni seera aarsaan ittiin dhiyaatu. Yesuus yeroo qalame jedhame ajjeefame jedhame seera kanaan fannifame seera kanaan aarsaa ta'e Yesuus. Inni aarsaa sababii akkaatiif dhiyaatu waan ta'eef lubichi jedha sana asitti. Aarsaa kana lubatu dhiyeessuu qaba. Yesuus eessatti lubni fannisee? Sababii akkaatiif dhiyaatu waan ta'eef lubichi akka aarsaa ibiddaan gubame Waaqayyoof dhiyaatutti iddoo aarsaa irratti gubee haa aarsuu jedhe. Yesuus eenyutu gube? Maatii luboota keessaa dhiirri hundinuu isaatti haa nyaatanii jedha. Yesuus aarsaa ta'e jenne seerri aarsaa kana. Wanta sumallee waliin fakkaanne jechuudha. Kanaafuu Maatiyos irratti boqonnaa 5 irratti seerri Musee akka hin shaaramne nutti himee jira. Akka seera Museetti aarsaa kan dhiyeessu luba. Garuu akka kakuu haaraatti Yesuus aarsaa ta'e kan jedhame ajjeefame kan jedhame seexaanani.
Yoomi as waaqayyo kara seera seexaanaatiin nama jannatti seensuu eegale. Tasumallee kun waan taane jechuudha. Fakkeenyaaf Maatiyoos boqonnaa 5 irratti Yesuus waan jedhe seera fi barsiistota raajota diiguudhaaf waan hin dhufe hin se'inaa jedhe. Okay? Ani isaan raawwachuudhaaf dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne. Ani dhugumaan isinitti himaa hamma waaqni fi lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gar tokkoon fidalaa utuu fiixaan hin bu'in hin baduu jedhe. Kanaafis namni abboommota hundumaa irra xinnaatan keessaa tokko diigamuu isaas namoota barsiisu mootummaa waaqaa keessatti inni hundumaa irra xinnaatu in jedhamaa jedhe. Kuni Yesuus Kiristoos akka seerri Museedhaa tasumallee hin diigamnee fi akka fidalli takkalee hin banne nutti himee jira. Seera Museetitti aarsaa kan dhiyeessu luba. Yesuus luba kamtu isa aarsaa dhiyeesse kan jedhu bataamichi ችግር ነው rakkoo guddaadha. Kanaafuu tasumallee waan hin deemne kanaafuu deebiin hin akkasii deebisa abdii qaba. Akkasii yoo si deebi'uu baates ana kiyyatti deebisa abdii qaba. Na deebistanii galatooma